Wagwan qeerroof qarree boy jaaboo reactor video bashannan so barso qabadee sunu fejira guyyaa kudha sadaffaa keenya irra geennee jira. Alhamdulillah. To be honest guys, kan itti dadhabe zobeeytani wallahi college dama dhufaa jira. Duqeet katee duma video bakka challenge addaan kutu guyyaa 30tti ka dandee laga jidee. Garuu gaan akkana dadhabee mishinii keessan fidee react godhee gadhiisu damo view hin jiru. Kan oftan subscribe gochuu akkasumas kan like gochuu yaadam rabtan comment irra kaasin jira. Ay dargaggeessa salaale ay yazo sporti dalagaa jira mo sirbaar ay okay ammal chara dargaggeessa salaale ija keessa salaale si butuuf si kajeele azon katara wanni maal chara beete amma gara saddeesna qoy sporti dalaguudhaaf suufallee kakkaawwadhe Luka Adam babak gargar dhibe. Bro, come on man. Sufi chidamo match godera karabati challa zote dete arif adu famale. Allahu akbar. Baredu isa kana gadi ki ma fafante ta gode. Oh my god. Hey, wait. Wali galani lagamo bro, what the flip? Oh my god, that guy is lucky. Oh my god, bro! What up, you do? Got that cara laga yun? Wait a minute. Baredu. Isa kana gadi ki ma fafante ta gode. Isa kana gadi ka. Oh my gosh! What, bro? What? Oh god, bro! Na arki yedi kare yu bale zari. Ayoro di. Akkana ga gudo faranjo tare tawakka. Kontatti ke salliyete da wale dace bakka birana tarera. What? Sijatam. Asetir. La hawla. Di guddar rajal kamne amma ta wani gibida dufne amma mucadika kana fidane uftani ayye. Andazi. Oh my gosh, bro. Yo, chico tarafa kadikosun. Koma जरा जोर लगा के ओडा माय कोर्तम बदम बारगाችሁ እንደዚህ አይነት ስለት አረ ጀለዚ አረ ጆለር ዲቆ ስሜት የከና ከይስ ስለኔ አበለ ተደዳይ ማለት ሁሉ አንዲ ኮር ያዘው ና ኩን ማፊያት አመለጋ ከናምቲ ከናም Dikkaku badhaata agafa guddate. Chico Leo. Oh my god. Okay. Banana da ululu dem tamangana. No, Umar B2 job breaking news. የዘቀዘቃችሁ በሻወር ጨዋታው who is the number 1 Premier League? Yes. About the which raja ke bada kar takka ni video sar argo sin jana በጣም yes ገብቷል እንደኔ አው አራታችን እንጫወታለን አለ አራታችን ተጫውተን የተሸነፈ ሰው ላይቭን ዘግቶ ይወጣል ከላይ ሶስት ሰው ይቀራል ሶስት ቆይ ላውራ ዝም በል አይደለም አትበል ሶስት ሰው ይቀራል ሶስት ይጫወትና የተሸነፈው ሶስተኛው ወጣው ላይቭን ዘግቶ ይወጣል አለ ሁለት ሰው ይቀራል አለ ሁለት ሰው ሲቀር ሁለቱ የዘቀዘቀ በሻወር ከወጣ በቃ አረ ትራንስሌት ካሉ ወዩ ጋር ባምሪ አንደርስታንድ ጎ yes አባቢ ትምህርት አይጠቅምም የምትሉ ሰዎች ተመልከቱ ይሄ ነው ጥቅሙ ይሄ ነው አንተ
ተመልከት share coupling okay understand ol gootee jirte jechuudha abbaa abdii am John Daniel understand godhee jira abbaa abdii alright okay AB creative Jabu react correct raswan ዛሬ ወዳትን ሽግሮ ይባል ሲጎር ዳር ሽግሮ በቲ ከዲር ወርቱ ዋዝ ጀሬኒ በቃ አማ ገና ጀሳራ ወር ሜሚ ደላይ ደማ አንረቱ አፋ እንደለ ዳበር ቪዲዮ ከየከት ጎዳ ሜምር ሜሚ ኦሮሞ ወረደ ሜቆይ ሜሚ ኦሮሞ ወረደ ለይተ ቪዲዮ ፈን ኤዲት ጎቴ ነው ለይተ ሜ አንን ወጋ ሜ ሪአክሽን ለጋ ጅራ አይኖ ጅዱና በደደ ቤጅራ ገሩ ሜ ቪዲዮ ከየቤስት ኤዲት ጎዳቲ ባሳሚ እንደውም ነው ባሴ ኤዲት ጎዴ ሜሽን ነው ጎዴ በራስ ከናፍ ማለት let's go ኤዲቲንግ የፋከ ሲታው ፈረስ ጎይ እየበለ ሄሎ ኤረ አቱማ ሄሎ አዎ ያው ዘከረ ና ኩነማ ፕሮፌሽናል አመለ ሀቱማ ነከና ኩነን ና ረቢኑ ሲጋፈተ እስኪ ለጃባ ሲጋፈተ ገሩ bro akata de gote wale warabbal ka plan failed ya zargo waje fa video da tu oh my god imagine akasi prank bazo sigorani prank akasi gode ka waraqara sira harkisen tokko jira la fukkatan male okay video ke zara ወጥቷል ፌኔት ጃቡ ሪአክት እንግዲህ ፋሚሊዎቼ ዛሬ ከመኒና ከጆጋን ያለነው እንግዲህ ያዘው ወይኔ ዶክተር እንዴ እኔ ከዚህ ነው ሰላም ነው እነንሽ It's good. I'm good. he's good run እንዴ አሬው ሰበረኝ ሰበገመኒ መታኝ አጠቃቀፍሽ እኮ ነው ከዛ ልጥፍ አለች ምታውሺ እኔ ሲነካ እንዴ ወንድ ሶስት አንተን ካካ ወንድ ነው ተጋብለ እኛን bro nah that guy is good I think dengada fight Ethiopia ratti godan takko chomini kun በጣም ፎኮሬ ቱሬ ፎኮሬ infokkorini jedeni asqabe mata ke tume na fakat actually like bare damale oromo le tasatafa wan kanarat arifa jabura comment dubisi edane okay Totokiyya amman Fatuma Abba mana barbadi le walitti deebinee jirra amman kan isiniif fidee dhufee dhalattuu baalee roobeeti Fatuma Kadir jedhamti kan dhalattee guddattee baaree yoo ta'u ammaaf Saudi Arabiyaa irraa imala gara biyyaa godhaa jirti Saudi Arabiyaa haga jiraachuu eegalte hoggaa 12 fixxeetiniin jiruu kiyya biyyattan godhadhaa jettee waan galaa jirtuuf Maamadoo Itoophiyaa barbaaddi Maamadoon Itoophiyaa keessaan na haa dubbisuu jettee jirti irra guddina Faatonni wanni natti mani komantii jala suuraa keessan naaf kaayaa isin jettee jirti amma tana oftari baaleedha irri caalaan immoo oduu danda'ame baalee maa osoo ta'e baay'ee natti tolaa jirti umriin kan kee 28 ol 28 ka'umsa isin jettee jirti suuraa naaf kaayii isin jettee jirti kanaafuu magaala ta'uu qabda diimaas taatu rakkoo hin qabu hin furdannes kan qal'annes jettee keessan naaf keettee jirti hundumti keessa sunu ergaa keessan kometti se dawe wakana ya Allah mashallah ya Allah ya amalo dafi lakosa bil bilad wazagal duwaja na okay ma hunde chofa jese khalalle okay kanalle ede twin mara shera dalak na okay kabra ande hola mara o ruhi se dabbati to korasi tana ايشي ايه بعدك عايز بين بقى تزدلت اديرو اعتبر او ما كان عمري ده سديت اني كون فما رش على لغدار اور عايز بي كترر ولا
indallatina fakkaate sinnaatu qabu dide sheeka maala sii dalaytan isinilleen kana hunda bakkaa fuudha eddanii badeka xayyimii jedha horaa kun dargaggeessa wayitiyyu ishi oh my gosh kun okay hayyee Era jallisi yo it's been oh my god no this is weird bro oh my goodness what red card even amni fajar no it's been tikka kare jala jiro raba kana dande comment dubbisu nando to be fair what comment dubbisu takkan no dubbisu nando I'm sorry guys there is a lot bro Tin desun hagai di ke kana rungatte oto uddu ke rungatte chali barida Udduun tiyya si caalti lubbuma keetu an baay'ee amma garaadha minamina ofiin jette teessattu garaana nyaatan bareeddi beektaan bareeddi akka Oromooti hoolaa kanatti hoyte heerumtu garaana nyaatti bar sheeki gobbaa በጣም nama taraba to be honest sheeki gobbaa nama tarabi wallahi Yeelish Ate sawaayita jaarsi akkuma waa'ee sheekaa roobe inaaseen jettu waa'ee jaartii tiyya keessaa bayi. Jaartii teeteeti asheek. Godinyaa kiyya tokkotti oolu. Yes brother. Yo, Joe. Yes man. I want to say a couple of things, my brother. I'm doing reaction. Can you just give me like 5 minutes? I will call you back. Is that alright? Wallahi, I'm sorry man. Yeah. Alright, I'll call you back, okay? No problem, yeah. Alright, brother. Bye. Okay, go ahead. Amma sheekaan jaartiti yaare. Sheekan roobe obboleessa keeti gowwas baan halkan takka kun miliyoona takkaan bule jedhu akka Oromootitti namni nu salpheessee isinii bar ilmaan xiqqaalota. Ara jallisii yeroo akkana wal arrabsit. Kun hin arrabsaa kun hin foggora. Wayin alaale. Ani ilmoon bofaa bofuma jette. Ansiyyuu tiraasii godhadhee si harkaa sala jaartii teetan. Oh my god. No. Amma look live banatanii jaartii ofillee akka disrespect gochuun hin ta'u. Sima annama akkasii kana dhuunfatti asirraa darbitee jabuutiin buufti bushti. Ramdaar. Wallahi qoy ati ba hidii kee kanatti maaskii godhattee eege maanaa soineeti warniingi nukkannaa jira tiktookiin sababa hidii keetii kana ani ati sarariiti mul lakkarra kaafattee mihudduu ta'e irratti kaasee duuba kanaan bac godhaa waraafi baaseensifatee bakka foggoroma taa'ee wayitoo kiisiin gool gootani hidhiin kun keeka jalaa kun ofirraa dhoggaa akka uummattu haadhatee Nana amma aadaa baatee haadhiin taatu malee haadhaan tuqinaa. No jechuun coominni በጣም waa foggora to be honest wajjin taa'uun hin ulfaataa yennu maqaansaa sheeki gobbaan gaafa hawandirratti argamu akkamii gaafa wanni kana yennu maqaansaa gaafa inni ibsaa foggore koflaandui garaa dhukkubee baroodhaa wallahi garuu waan takkittee osoo muzammil viidiyoo kiyya kalaale mana kan keetee obseessitee jaartii hin disrespecting godhin please akkasuma callaa siima. Kunin kana foggora irra taruun hin ta'u. Henno sheeki gobba. Dhagaadha. TikTok kana gubbaa silaa namni tokko dhabamu siin jedhan eenyu dhabamu. Wallahi nama hedduun dhabamsiisuu fedha. Tokko jette. Tokko jette. Haa hedduun dhabamsiisa. Tokkoon dhabamsiisa. Abuun hin jiraa yaa namni dhabamsiisu. Wallahi nama baay'ee jira. Kunuun hin keessaa. Tokko afurfaasiif himu. Afurfaasii himu yaa. Gurbaa kana maqaan isaa hamataa gaafaa kana. Khamiis kana. Buna laayini. Dabbal. Hamataa gaafaa hin jennu. Tokko isa. Yaara. Isumarratti haa gawayya. Isa dhabamsiiftaa. Dabbal waan dhabame jira. Ameenyi biraatti himu dabbal kan jedhu. Maal godhe? Viidiyaan fayyadamini. Jettuun isa. Isa. Waliin laa qabu waan hedduu.
To be honest, namni gariin moodiin qabdam leeyabii miidiyaa irratti miidiyaaleen beeytee zim jedhanii gabbaalee lafallafuu jecha kan ta'in moodillee asfalligaal beeytee baqqaan jiraame zim jettee foloowarsii argannaan bakka namni gariin hin cabsa yaa maraafuu haa balleessu maaltu geenu aafuun geemu caaciroo. Aanaa kiyya. Wayyee billuutiyya. Har'a obboleessa kiyya guddaa wajjin wal si barsiisaa. Billugeen sodaadhaan. Osumaa sodaattaa miti. Fonoo inni nu dhufe. Boo. Akkam. Akka dhagaa adeera alaaka oo ishee maal duraan obboleessa meeqatti dhugaa chiikii obboleetti tantee chiikii jettee si fidde akkana salaamte. Nagaami. Eenyudhaati? Obboleessa kiyya mucaa siin jee bariisaa. Aanaa jechuun si Aanaa. billuun waa'ee keetii hedduu natti himtee turte. Sagalee hindii kana reefa sagalee hindii kun wanni kenna beeytee laayike koopiraayitii kenna. Bakka taphadhaa huccuun jijjiiradhee dhufa. Amma gaa'ol loluun. Gizee hedduu si barbaaduun ture garuu si naaf kenname. Nagiyumaan. Waan sitti haasa'uun qaba. Maali sila? Deemtee ni haasa'inaa. Egaa indikta jedhee. Rarree sirbi bexaam baay'ate waraa jalatti. Garuu waan sitti himu of hirrifatin. Maali rakkoo jira? Billu gaafa ijoollee irraa aanaa guddisee si osoo hin beekne warri keenya tu'an. Garuu amma ammoo. Billuu maal taate? Doktorri guyyaa 3 keessatti yoo hin hakamamne chaansii lubbuun jiraachuu hin qabdu naan jee. What the fuck? Qarshii miliyoona takka na gaafatan. Miliyoona tokko. Firan qabu, hojii hin qabu. Mee kamiin godhaa? Billuun dhufte. Mimmaan jaalalaa hin fiigamchaa naan jedhin. Hayee sinni jalaa baddansa siin barbaadaan deemu jira bara. Asuma jirra billuyyee. Sirba hindii kana rabbashamaa. Bakka aan deemee wal agarraa. Obboleessa kiyya siin fadhaayaa. Billuyyee kan si dhabuun fadhu. Maal taate? Lakkii uumaan taane. Hayyoo konni deemna. Si dhabuun fedhu. Awaan baqatu seeyyoo kee paartii tuufa. Kenni ijoollee tana piliyoo ilaaltan oo sirbi baay'ate bexaam jalatti sirbi bexaam baay'ate kama jirre kan humnaa ol baay'ate malee Oromoo balkaaba. Azar Abdullahi Jaabur yaaqte. Harmallaa jechuun ree garaabaa dhabde ta TikTok irra guuttee. No, makes sense. Harmallaa jechuun. The fuck bro, just delete the picture. Jirra. Wait. Yo, guys. Bro, video way ammo zawaru kata. Yo, is Vivalte. Yo, Shukri Jawal. Oh my god, Shukri Jawal. Video he okay. Video he deebisa waan akka wanni dhaaf teedii afroodhaaf waa deebisuu minaaminii wahii gadhiisanii turan. Amaariffaadhaan jechuudha. Innaa viidiyoo sanarra reaakti godhe jedhee ture. Waan sin ajaa'ibu deeqaa wayii sa'aatii wayiitiin booda hin jiru ammaan kana viidiyoon osoo ani reaakti irra godhee deemuu jiru. Hin kaafamu seetanii? Na. Bro, awwaan inni deebise laalachaa deema yubannaa na jalaa kaase malee. Yo, baraafuu guys, okay, sorry. Adilleen akkuma keessanii prank ta'ee jira. So hammudhumoo waan fartaniif galatoomaa viidiyoo keenya karraa kana fakkaata. Warra balkaawaa Vision Entertainment gadhiisee ture coming soon minaamin jedhee
Koko Vision Entertainment gadhiisee ture video waa wahii. Na. Coming sun jedhanii ture kuno. Safuudha azmaarii miyyee hangas. Na kuno coming sun jettee gadhiistee turte. Da ida kan. Oh my god. Story jara lallaa qoy. Oh my god bro. Ida itti wara. Oh my god. Shukri Joel. Okay, it's alright. Baguma dhiistan. Ani iddoo sirrii kofluu dhufeeyyu baga dhiistan. Yaa galatooma waan dhumaa na tartaniif.